Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Kana dura komentii irratti gaaffii na gaafattanii turtanii, gaaffiin sunis dhiira of jaallatu akkamitti beekuu dandeenya yookaan amala dhiira of jaallatu nuuf himi jettanii na gaafattanii turtanii, gaaffii keessaniifis deebii gahaa ta'e qabadheen dhiyaadheen jira. Dhiira of jaallatu fagomarraa osoo ittiin dhiyaatiin akkamitti beekuu dandeessa yookaan jaalleen kee nama of jaallatu yoo ta'e akkamitti beekuu dandeessa kan jedhu amaloota 7 yookaan 8 kan ilaallu ta'a. Hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan barnoota irraa argattu. Chaanaalii kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan barnoota irraa argattu na wajjin tura. Dhiira of jaallatu beekuuf karaan salphaan inni dura bakka ofii fedhu qofatti si qaxaraa yookaan si beellama. Bakka san malee bakka biraatti beellama keessan akka gootan hin barbaadu. Bakka san bakka inni jaallatu ta'uu danda'a. Yeroo hedduu gwaaddanyoota yookaan saahibban isaa wajjin bakka san irra deddeebiidhaan kan itti buhaaru ta'uu danda'a. Bakka san malee si hin qaxaru, bakka ati feetu si hin gaafatu. Eessa haa deemnu, eessatti haa bashannannu, eessa sitti tola, bakka kana yoo dheene hin feetaa jedhee si hin gaafatu. Bakka ofii fedhe san qofatti si qaxara. Silkii sirraa kaasee yookaan silkii sitti bilbilee bakka akkana kanatti kootu achitti si eegaa sin jedha. Bakka biraa haa deemnu kan jettu yoo ta'e bakka san hin fedhu, hin barbaadu. Dhiirri of jaallatu amalli isaa inni dura waan ofii fedhu malee bakka ofii fedhutti malee si hin argamu. Atis bakka inni barbaade qofatti akka argamtu barbaada. Gammachuu ofii qofa tottolfata, gammachuu ofii qofa mijeeffata, bakka isatti toluu fi isa bohaarsuu danda'u qofa barbaaddata. Siif baay'ee hin yaaddayu, isitti tolamoo bakki kun isitti hin tolu jedhee hin cinqatu. Dhiira akkanaa dhiira of jaallatu ta'uu beekuu ni dandeessa. Inni lammaffaan dhiira of qofa jaallatuu fi shamarraniif bakka hin qabne karaan isin itti beekuu dandeessan walqunnamtii saalaa irrayyuu yeroo jiraattan bakka siif hin kennu yookaan gurra siif hin kennu. Fedhii ofii malee fedhii kee hin dhageeffatu. Kana jechuun maali? Kana dura shamarreen takka komentii irratti akka naa barreessitetti yeroo walqunnamtii saalaa hin goonetti nuti nagaya qabna, wal hin dhabnu, wal jaallanna. Garuu erga walqunnamtii saalaa goonee booda yookaan galgala walqunnamtii saalaa goonee ganama yoo hirribaa kaanu gizee hundaa wal nyaannaa, wal dhabnaa, wal hin taanu naan jettee turte. Sababbiin isaa maali? Dhiirri tokko kan of jaallatu yoo ta'e fedhii ofii qofa daqiiqaa sanitti fedhii ofii qofa dhageeffata. Isii dhageeffatuu fi isiidhaaf yeroo hin kennu, ishii hin dhageeffatu. Akkasuma immoo ishii dhukkubbiin itti dhagahamuu danda'a. Akkasuma immoo itti toluu dhabuu danda'a. Yeroo sanitti fedhii qabaatuu dhabuu dandeessi. Shamarran yeroo isaan fedhii hin qabnetti walqunnamtii saalaa godhuun rakkoo inni qabu kana dura baay'inaan isiniif himee ture. Kanaaf shamarreen takka halkan kanatti yoo fedhii hin qabaanne ta'e inni dirqamaan fedhii ofii qofa gammachiisuudhaaf kan ishee dirqisiisu ta'uu danda'a. Kana malees haalli walqunnamtii saalaa san itti godhan yookaan poozishiniin sun isitti toluu dhabuu danda'a. Sababbii hedduutu jira. Shamarran kana dura hedduun keessan naa barreessitanii turtanii sababbii san isin qabaatuu dandeessu. Sababbii saniin walqunnamticha barbaaduu dhabuu dandeessu. Garuu dhiirri of jaallatu tokko ati barbaaddes barbaadduu dhabdes qamisii kee dirqamaan sirraa baasee walqunnamtii saalaa kan godhu yoo ta'e, kan si hin dhageeffanne yoo ta'e, akkasuma immoo poozishinii ati barbaadduu fi akkasitti tolaa jiru kan si hin gaafanne yoo ta'e, kana malees walqunnamtichaaf akka ati qophii taatee fi akka ati barbaadaa jirtu cheekka siin goone yoo ta'e, dhiirri kun dhiira baay'ee of jaallatuu fi of duraafis dhiira siif hin taane jechuudha. Salphumatti beekuu ni dandeessa. Dhiira of jaallatu beekuuf karaa salphaan inni sadaffaan akka inni yaade qofa akka taatuuf barbaada. Kana jechuun maali? Dhiirri tokko yookaan namni tokko eega dhalatee booda yeroo ijoollummaa isaatti ta'uu danda'a, mataa ofii keessatti ani of duraaf jaallee akkanaa qabaadha
yookaan jaalleen tiyya jaallee akkanaati jedhee sammuu ofii keessatti shamarree wayii sammuu ofii keessatti suuraa kaasee jira. Kanaaf yeroo si wajjin wal barutti ati akka shamarree inni mataa keessatti yaadeessanii yoo ka hin taaneef ta'e yookaan inni duraan shamarree rifeensa dheeraa qabduu fi akkasuma immoo ijji ishee gugurdaa akkasuma funyaan ishee akkasii shamarree akkasii mataa keessaa qabaatuu danda'a. Si wajjin wal baree eega wanti jedhee booda garuu ati rifeensi kee dheeraa ta'uu baatuu danda'a. Yeroo sanitti rifeensi kee maaliif akkas hin ta'in? Akkasitti maan ta'in uffannaa kee ta'uu danda'a. Mataa isaa keessatti shamarree akkas uffattu jedhee duraanirraa kaasee mataa ofii keessatti waan horeetti jira. Garuu si wajjin yeroo wal baree jaalalee eegalutti ati akka inni barbaadu san hin uffattu, ati akka inni barbaadu san hin kolfitu shamarree. Dhuma hojiin kee hojii biraa ta'uu danda'a. Ati daldaltuu suuqii ta'uu dandeessa. Daldala san kan jaallattuu fi kan barbaadu ta'uu danda'a. Garuu inni duraan sammuu isaa keessatti shamarree narsii barbaada. Jaalleen tiyya of duraaf jaallee narsii, jaallee akkana uffattu jedhee mataa keessaa qaba. Yeroo hojii wal baree maal jedhutti ati maaliif daldaltu suuqii taate? Maaliif daldalta? Hin barattee narsii hin taatu? Hin barbaaddu hin barattu? Maaliif akkanan ta'in? Maaliif akkanan ta'in jedhee nama si cinqu, nama eenyummaa kee fudhatuu hin dandeenye, eenyummaa kee jijjiiruuf nama xaaru, eenyummaa kee guutuu nama hin fudhanne dhiirri akkasii sun dhiira of jaallatu. Maaliif atis karaa kee qabda, fedhii kee qabda, daldaltuu taate nama maallaqa argatuu dandeessu, daldalaan nama beekamtuu fi nama daldala jaallatu ta'uu dandeessa. Garuu inni shamarree narsii mataa keessaa waan qabuuf akka narsiisan akka ati taatu barbaada. Daldala kee dhiistee yookaan akka ati barattee maal jettu barbaada. Dhiira akkasii wajjin jaalala eegaluun baay'ee rakkisaadha. Eenyummaa kee hin fudhatu jechuudha karaa salphaatiin. Eenyummaan kee kan Rabbi sii kenne akka ati itti uumamtee hin fudhatu. Akka inni yaade qofa akka itti taatuu fi uumama keetis jijjiirtee akka inni mataa isaa keessatti shamarree uume san akka ati taatu barbaada. Kuni baay'ee rakkisaa fi dhiirri baay'ee of jaallatu dhiira akkanaa ta'uudha. Kanaaf shamarran dhiira akkanaa irraa of eegaa. Afraffaan dhiira of jaallatu karaan isin itti beekuu dandeessan waan isaa hunda akka ati jaallattu barbaada. Kana jechuun maali? Ati waan cufa isaa jaallatuu dandeessa. Isa guutuu, eenyummaa isaa guutuu jaallachuu ni dandeessa. Garuu dhiirri of jaallatu tokko kana qofatti hin gammadu. Isas waan isaa wajjin wal hidhatu cufa akka ati jaallattu barbaada. Kana jechuun faamilii isaa akkasuma immoo saahibban isaa akkasuma nama isaa wajjin oolu guutuu akka ati jaallattu barbaada. Kaafteeriyaa saahibban isaa wajjin dhayitee akka ati waa buna dhuyduu maal dhuyduu si affeeruu danda'a. Yeroo kanatti ati isaanii wajji teettee isaan sitti toluu dhabuu danda'anii yeroo ati kaatee biraa deemuu barbaaddutti maal taate maaliif na biraa deemta akkamitti hin jaallattu waa hillan kiyya saahibban kiyya hin jaallattu maaliif akkas taate ati na hin jaallattu na hin fayitu faamilii kiyya maaliif baqatta warra na wajjin oolu saahibban kiyya maaliif hin jaallanne jedhee dhiira mataa si dhukkubsu. Dhiirri akkasii dhiira baay'ee of jaallatu. Nama tokko waan isaa guutuu jaallachuu hin dandeessu. Amala isaa tokko jaallatuu dandeessa, amala isaa tokko jibbuu dandeessa. Jaallee keetus yoo ta'e waan isaa cufa jaallachuu hin dandeessu. Waan irraa jaallatu jira, waan akka inni sirreessu barbaadu jira. Garuu inni guutumaan guututti akka isa jaallatu barbaada. Badii isaa wajjinis ta'e akkasuma immoo waan cufa isaa wajjin akka isa jaallatu barbaada. Saahibban isaa saahibban durriyyee yookaan bakka hin taane oolan yoo ta'anis akka isaan jaallattuu fi yeroo mara akka harka isaanii dho'itu barbaada. Akka ati isaan maqaa hamaan kaasuu hin barbaadu. Kanaaf dhiira akkanaa dhiira of jaallatuu fi fuulduraafis akkasiif hin taane beekuu ni dandeessa. Yoo dandeessan garuu haasa'uudhaan hiikuu kan dandeessan yoo ta'e baay'ee gaarii fi filatamaadha. Kanaan ala garuu haasa'uudhaanis waan maraanis kan hin jijjiiramne yoo ta'e dhiira akkanaa irraa duruma irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Shanaffaan dhiira of jaallatuu fi dhiira siif hin taane karaan ati itti beekuu dandeessu. Isaa fi faamilii isaa yookaan warra isaa akka ati fakkaattu barbaada. Kana jechuun maali? Uffannaa ta'uu danda'a. Obboleettiin tiyya bar uffannaa akkasii uffatti. Ati maaliif akkas hin uffanne?
haati tiyya bar waxii akkanaa jaalatti, waxii akkanatti daleedi, ati maaliif akkasitti hin daleen jedhee si dirqisiisa. Sitti himuu qofa osoo hin ta'in si dirqisiisa. Dhiirri akkasii siif hin ta'u. Faamiliin isaa amantii biraa qabaatuu danda'anii haati tiyya bar amantii akkana, abbaan kiyya amantii akkana, obboleettiin tiyyas amantii kana hordofti, anis amantii kana waan hordofaa jiruuf maaliif amantii kana hin hordofne, maaliif na wajjin ta'an, maaliif akkas hin taane jee dhiira si cinquu. Dhiirri akkasii dhiira siif ta'uu miti. Akkasuma immoo guutumaan guututti faamilii isaa akka ati fakkaattu deemsaanis haasawaanis yeroo teessus yeroo kolfitus yeroo uffattus faamilii isaa akka ati fakkaattu faamilii isaa jaallatu irraa kan ka'e akka ati guutumaan guututti rool moodel isaan gootee isaan wajjin deemtu barbaada. Kuni dhiira baay'ee of jaallatuu fi siif hin taanedha. Kana keessattuu kan si dirqisiisu yoo ta'e baay'ee ulfaataadha. Garuu haasawaan kan si jijjiiruu danda'u yoo ta'e kuni baay'ee rakkisaa miti. Ati fedhii keetiin akka inni fedhe san tahuu ni dandeessa. Inni jaaffaan amalli dhiira hedduu of jaallatu yeroo si wajjin ta'u yookaan yeroo si wajji haasa'u faayidaa isaa maal jedhee yaada, faayidaa eeggata. Waan si wajji godhu hundarraa faayidaa eeggata. Kana jechuun maali? Yeroo si wajjin haasa'u faayidaan si wajjin haasa'u maali? Yeroo si wajji ta'u faayidaan isaa maali jedhee hisaaba godhutaa. Akka nama daldalaatti daldalaan tokko yeroo suuqii taa'ee waa gurguratutti yookaan yeroo waa daldalatutti faayidaa isaa ilaalaa yookaan tirfii isaa, tirfiin kiyya maali, faayidaan kiyya maali jedhee hisaaba dalagata. Akkuma san jaalleen kee kasi wajjin yeroo si wajjin taa'u faayidaan ani si wajjin taa'u maali, faayidaan ani si wajjin haasa'u maali. Kana malees yeroo ati isa argatuu barbaaddutti sababbiin ishee wajjin wal arguuf maali jedhee kan of gaafatu yoo ta'e dhiirri kun dhiira si hin jaallannee fi of duraafis dhiira jiruudhaaf siif hin taane akkasuma dhiira of jaallataadha. Kanaaf dhiira faayidaa sirraa argatu qofa akka ilaaluu fi jaalalaaf yeroo hin qabne dhiira akkasii irraa fagaadha. Akkasuma immoo galgala hiraata haa nyaannu jettee isa yaamuu dandeessa. Yeroo sanitti inni wal fedhii wal qunnamtii saalaa qabaatuu danda'a. Yeroo kanatti faayidaa qaba. Sababii kanaaf si wajjin hiraata nyaata. Hiraata ishee wajjin nyaadhee wayinii ishee wajjin dhugee sammuu immoo gara siree dheeneetiin fedhii kiyya kana of gammachiisa. Kanaaf ishee wajjin hadha hiraata nyaatuun koo faayidaa naaf qaba. Kanaaf har'a ishee wajjin hiraata nyaadha jedhee kan si wajji deemu yoo ta'e, yoo kan fedhii hin qabaanne ta'e immoo har'a wal arginu yoo jettuun natti hin tolu. Faayidaan si wajji wal arguu maali? Maal godhama har'a? Maal dareena? Usneetumaan haarafnu, usneetumaan mana haatennu, maal goonamaa hiraata nyaanne jedhee akkasitti dhiira akkas haasawsan dhiirri akkasii faayidaa siif hin qabu. Kanaaf shamarran of eega. Inni torbaffaa fi inni dhumaa dhiira of jaallatu karaan itti beekuu dandeessu ala taa'ee ta'uu danda'a. Siif dawwalee waliin haarafnu siin jedha yookaan har'a galgala si wajjin wal qunnamtii saalaa godhuu barbaada yookaan galgala har'a seeksii haa goonu jedhee si gaafate silkii sirra cufa. Dhiirri akkasii dhiira siif hin taane waliin rafuun yookaan wal qunnamtii saalaa godhuun akka shaayii yookaan buna dhuguutti salphaa miti. Fedhii barbaachisaa akkasuma immoo hayyama kee barbaachisaa. Yeroo kanatti kan akkasii hin gaafanne yoo ta'e dawwaleetumaan har'a wajjin rafna qophaa'e kasiin jedhu yoo ta'e dhiirri akkasii dhiira baay'ee of jaallatuu fi dhiira fuulduraafis siif hin taane yookaan haadha manaa isaa ta'uu dandeessa. Osoo teettanii hiraata nyaattan harka dhiqateetumaan deemdeemi dafiiti algaarra bahiiti huccuu kee baafadhuuti algaarra bahiin eegi. Nama akkasiin jedhu jaalleen akkasii yookaan abbaan manaa akkasii nama fedhii kee eeguudhaaf hin barbaanneedha yookaan dhiira baay'ee of jaallatuudha. Shamarree yookaan haadha manaa kee dhiirri tokko fedhii ishee gaafatuu fi hayyamummaa ishee gaafatu akkasuma immoo yoo isiin feete qofa waan tahuu qabuudha. Fedhii ofiitiin qofa ka'iitii akkas godhii achiin taa'ii achiin bu'ii dhiirri siin jedhu dhiira baay'ee of jaallatuu fi fuulduraafis jaalalaafis dhiira baay'ee ulfaatuudha. Garuu haasawaan kan jijjiiruu dandeessa yoo ta'e baay'ee filatamaa fi kan gorfamuudha. Kanaan ala dhiira hin jijjiiramne yoo ta'e dhiirri akkasii kan si miidhuu fi onnee kee caccabsuu fi burkuteessuu danda'a. Kanaaf dhiira akkanaa irraa uf eegaa isiniin jechuu barbaada.
Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa asirratti xumureen jira. Gaaffii kamuu kan qabaattan yoo ta'e gaaffii keessan koomentii irra naaf kaayaa. Akkuma viidiyoo kanaatti gaaffii keessaniif viidiyoo kan isiniif hojjedhu ta'a. Chaanaalii kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti waan nu hojjechiiftaniif galatoomaa jechaa fayyaa argadhaa, fayyaa dhabinaa.